Hayyee jirra jirtuu hordoftoota teennaa kabajamoof jaallatamoo mee har'a autokiliikara kanas dabalatee akkamitti yeroo TikTok gubbaa jirru autokiliikara kana erga garasii aktiif goonee finnee booda itti akkamitti akka fayyadamnu waan tokko jalqaba irratti isin agarsiisee san booda kallattumaan gara YouTubea seenna jechuudha. TikTokii nama tokko irratti akkamitti YouTube argachuu akka dandeenyullee kan waliin ilaallu ta'a hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya. Asirratti amma live haasaa jiran jechuudha sagantaa giiftar 430 irratti argamna. Mee amma isii tana tuqa jechuudha. Isii tana tuquudhaan isiin tun asaateettu tuqeetiin amma lakkaa'u eegalti argita yoo ta'e taap godhaa jirti jechuudha. Ufumaan taap godhaa jirti. Sakandii 10 an taap godhu kana keessatti nama meeqa akka taap gootu immoo asii dhaabeetiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Hamma qabdan barreessan 900 qabdan. Namni 900 waama qabdan. Akkamitti taap goona ka jedhuuf iddoo kana tuqnaa. Kanaan alamee ispiidii dabaluuf barreessa 950 960. Nejju waaw nejju adur Nejju Abdurre ibba sagalii fi 47 qabdi. Nejju isaa dabalaa deema jechuudha. Yeroo gadi bu'aa deemuun yeroo immoo ol dabalaa deemnuun ispiidiin isaa hir'ataa deema. Abdurre nambara addaa barreeffatu. Meemni barreessiti afaan beektu afaan Oromoo 900 barreessaan jette namoonni 900 godhe. Kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan taaptaabii kan itti fayyadamuu dandeenya. Giiftar 430 galgaltan barreessaa jette ati kumaawwaa qabda 900 barreessiti. Nama keessa guyyaa lammiif halkan immootu giiftar Najju Abdurre 900 fi 47 qabdi nambara takkaa barreeffatu. Kanaaf mee amma kallattiin gara YouTube namaa hoo akkamitti subscribe goona kan jedhu waliin haa ilaallu. Eebbisaa 927 qaba. Kan eenyu qabdan jalqaba? Kana profaayila isaa tuqunaa seennu. Najju Abdurre. Eebbisaa namoota asirra jiran 900. Maqaan isaa mee amma kallattumaan maqaa isaa iddoo kanaa tuqnu. Akkatti nuuf dhufa jechuudha. Giiftar 430 haala kanaan nu dhufa jechuudha. Yeroo inni akkanatti nu dhufu kana isii YouTube jettu tana tuqna jechuudha. Isii gurraatti tana YouTube kana tuqna. Asitti immoo wanni of eeggannoo isiniif himu ni jira jechuudha. Mee YouTube tuqee jira. Iddoo YouTube jettu akka tuqneen haala kanaan search nu godhee gara keessaa nu seensisa jechuudha. Toltuu show jedha. Toltuu show viidiyootaan inni dalage asitti of eeggannoon isin godhuu qabdan subscribe diimtuu jettu kana akka hin tuqne adaraa. Free show magana gaannufte. Dafa. Isii kana bira kutuudhaan maal gootan kallattumaan viidiyoo isaa tokko bantan jechuudha. Viidiyoon kun Video isaa waamicha Oromummaa bebbeekamtoota miidiyaa hawaasaa kan ta'e TikTok hundaaf akkuma beekamu erga Oromoo challenge jalqabne baatii tokko ta'uun keenya kan yaadatamudha. Hojii kana keessatti jijjiirama guddaa fidaa bu'aa buusaas jirra jennee waan hubannaaf daran dorgomaa gochuuf akka nu faana dhaabbattan waamicha isiniif dhiyeessinee jirra. Guyyaan yaam abdii guddaa isinirraa qabaachaa nagaan kottaa isiniin jenna. Walakkaan keenyas sanbata galgala. Subscribe goona jechuudha. Subscribe godhuudhaaf daqiiqaan takka laallamuun dirqama waan ta'eef daqiiqaa takkaa sana 200 siniif kaa'ee jira keebeekiin kanaaf subscribe goona subscribe waamicha Oromummaa bebbeekamtoota miidiyaa hawaasaa kan akkuma beekamu erga Oromoo challenge kanneen maqaa keessanii waamaminaaf tan hundi kabaja Oromummaatiin mana Oromoo challengeettis waamnee jirra. Waamicha ulfinaa irraa ooluun salphina. Dhuftanii hojii keenya akka nuuf daawwattaniif challenge warra soddaa wajjin dorgomaa akka nu godhu affeeramtanii jirtu. Akka nu qaanessinis abdii guddaa isinirraa qabaachaa nagaan kottaa isiniin jedha. Walakkaan keenyas kanaaf
haala kanaan subscribe godhaaf jechuudha. Nama tokko Tuqaati jechaan hanga nama 99 isinii baasaa sana follow godhaa jalqaba mana kana cheekii godhaa manarraa qaba. Video isaa subscribe godhuu qabdu jechuudha. Yoo video isaa hin arganne ta'e subscribe akka hin goone yookiin immoo video xiqqoo argitanii Achuuf hin qabaanne achi kaa giiftaroota keenya tokkoffaa echi qabatee jiraadha. online school kanarrallee seenuudhaan auto clicker tan akkamitti akka fayyadamnu akkamitti akka ofumaan isiin taap nu gootu isii tana jechuudha gubbarra deddeemtu tana waa'ee isii hubachuu barbaadde Echi meeroo beejeta indirees user sub kono video isaa kana asumaan seentanii daawwattanii video isaa kan akka isinii banameen hordofaa auto clicker buufadhaa haala itti fayyadama isii fayyadama jechuun barbaada dhiifama kuni beeksisa akka eddoodhaan bayinu jeeqaa jiru jechuudha auto clicker viidiyootti tana laaluudhaan haala itti fayyadama isii tolchaatii The ultimate all-in-one trading app from FX Pro. Fast, itti fayyadamtan jechuudha auto clicker isii tana jechuudha registration, hundreds of instruments. itti fayyadama kuno viidiyoon isii haala kanaan isinii dalagame jechuudha viidiyoo isiitti amma kallattii maan seennaa beeksisaa haganuu xumuruuf eegaa turre yoo dura viidiyoo itti aanutti immoo maal isinii qabadhee dhiyaadhaa yuutubaroota irratti immoo akkamitti yuutub ta'aniitiin hojjechuu dandeenya Online school arras burus isi waliin jira. Barsiisuu bashannansiisuu akkamitti hojjechuu akka dandeenyu kan waliin isinitti agarsiisu ta'a jechuudha oduuf odeeffannoo yaada haaraa Korbee dafaa qabadhaa. Egaa aga xumuraan waliin ta'a. Auto clicker jedhamti. Auto clicker maaliif nu tajaajila? Hiilumsa sirratti qabadhaa. yeroo tiktookii irratti jalqaba bakka kana seentanii lakkoofsa 313 jedhu kana ni tuqxuu baay'ina namaati erga tuqxanii booda kara gadii kana dhufuudhaan akkatti isinii banama tokko namoota Oromoo barreessaa hundi keessan tokko isaanii jalqaba irraa akkatti tuqxanii follow godhaa deemtan jechuudha yoo friendii keessan ta'e friendeedha haala kanaan bira kuttanii yoo friendii keessan hin ta'in odoo isaa jira kaliifaan lakkoofsa 5 barreessaara follow deebisaa kaliifaan lakkoofsa 5 barreessaara follow deebisaa madii shaashee tuqee jira hundi isaanii hiriyoota kiyya waan ta'aniif anaaf nama hiriyaa kiyya naaf hin ta'in tuquudhaan hundi keessan follow deebisaa namni biraa shayyoo barreessa jechuudha modereetarri nama 7tu jira isin baasa hiriyaa kootiin illee kokeeti shaashee bira dhaqee isiinis hiriyaa kooti kaliifaa 430 follow deebisaa hundi keessan follow deebisaa hundi keessan follow jedhaan jechuudha follow jedheen haala kanaan follow godhaaf jechuudha haala kanaan fayyadama hundi keessanuyyuu shanshan barreessaara dafaa shanshan barreessaa jira haala kanaan hiriyaa taasifachaa deemuu qabdan jechuudha tokko keessaniin kan jala dabraa jirullee dhaamsa dhageeffadhaa haala kanaan jechuudha nama hiriyaa hin ta'in ka hiriyoomsifannu nama miseensa hin ta'in ka miseensa godhannu jechuudha kanaaf tokko isaanii haala kanaan hiriyoomfadha achumaan warroota open jedheera hundi keessan akkatti tuttuquudhaan jechuudha taabillee automaatik godhuudhaan haala kanaan yeroo kanaaf haala kanaan tuqnee kanaaf haala kanaan banaa tuttuqaa saanduqa keessaayis argadhaa kennaa fudhadhaa isiniin jedha kana fakkaataa ergasii follow back immoo warroonni follow taata walii deebisaa akka tamsaafadha egaa hordoftoota tennaa kabajamuuf jaalatamoo arboor online school kanarratti gara youtube isaa haala kanaan seenuudhaan guyyaa borummootu viidiyoo gabaabduu takka kan biraa kan isiniif dalagu ta'a jechuudha Koppiliinki tuqa namarra yoo sheer gootan namni sun dikkishoonni dabbar waan ta'e tuquudhaan borummoo akkamitti kireet godhanneetiin gmail akkaawuntii banannee akkamitti yeroo hedduu irratti deebite jechuudha. Saniifuu koppiliinkii qofa gootaa akkasii nama bira gaa jechuudha. Koppiliinkii goota. Horaa bulaa deebanaa jabaadhaa ulfaadhaa yuutuuba keenya immoo haaluma kanaan salphaan gara tiiktookiitiin seenuun argachuu dandeettanii
borumoo waa'ee TikTokii cina YouTube Koppiliinkii bakka sheerii san tuytaa achi booda koppiliinkii ka jalqaba irra godhamu san viidiyoottan isaa kanallee seenaa laalaa tolchaatii irraa hubadhaa irraa baradhaa. Arbor Online School yeroo hundaa keessan isi wajjin jira isin barsiisa. Koppiliinkii godha jechuun hogguu sadi namni tokko hogguu sadii irra deebi'ee maxxansee jira viidiyoottan garaagaraa kan barnootaa kan barsiisu kan bashannansiisu kan viidiyoottan hojii kan ta'an baay'ee ciccimoo kan ta'an. Koppiliinkii godha achi booda hiriyoottan keessan bira ni gaa jechuudha. Haadha Sinkee kunoo Abdii Jamaalii asirratti qabadha. Jamaalii Laggasee Samiiraa Izu.